Jaallachuu miti ati waaqessita malee. Amma kosii kee fudhaaniiti deemi jakoo dura. Ani garuu naguman jira sitti maal akka fakkaate hin beeku. Beellaman qabaa sin jechaa jira miti. Inni ga'u gurri kee. Garuu maallaqa kan maal hojjettee akka fidde yoomiyyuu hin irraanfatin. Balfa baasaa. Hodhu kunoo. Kanuma qofaa. Ashuu. Oo. Hojii kana hojjettamoo? Eeyyeen. Yoomirraa? Guyyaan eegalee yaadachuu baadhuu ergan eegalee bubbuleera. Tasumaa garuu nama hojii akkasii hojjettu fakkaattu. Akka garbichaatti hojjedhu akka mootitti jiraadhu jedhama mitiire. Inni immoo maal jechuudha? Anu jechuu koo malee maaliif akkan jedhe hin beeku. Akkasii? Eeyyeen. Afachu garuu mana keenya eenyu sitti agarsiise? Homtuu natti hin agarsiisne ani yaadaan hojii kiyyaaf deema mana keessan ta'uyyuu hin beeku. Silayyoo ta'u mana keenya ta'uusaa beektee nuftu turte. Maaliif inni nuuf hojii kootiin? Isayyuun qaanuftuu hojiidha jettaa? Mana namaarra deemanii kosii funaanuun hojiidha? Hacaalutu maal jedhe seete yeroo tokko? Maal jedhe? Hin qaanofneen nama qaaneessitii jedhe kan akka keetii kanaan. Kun immoo maal jechuudha? Inni nama akka keetii kanaaf hin galu. Amma kosii kee fudhaaniiti deemi jakoo dura. Isayyuun qaanoftuu dhaabbattee taasoftaa? Tole. Afachume? Riyaan kee isheen amma akkati mana namaarra deemtee kosii funaantu beekti garuu? Sirritti beekti. Isuma kosii funaanuudhaaf mana keenyatti marmaartuu fi anaan dhifama koo diddee? Afachu siin gaafii tokkoon si gaafadha. Siif ulaagaan namummaa maali? Namni tokko siin jaallatamuuf waan akkamiifaa guuttachuu qaba? Kun immoo gaaffii akkamiiti? Dhiisi nan beekaa deebii kee. Maalidha ree deebiin koo? Deebiin kee tokkoof tokko maallaqa qabaachuu qaba. Namni maallaqa hin qabne siif madaala namummaa akka hin kaasne nan beeka. Maallaqa jaallattanaan jechaa jirta? Jaallachuu miti ati waaqessita malee. Ishoo baga nan tolcha. Ammayyuu jaalalan maallaqaaf qabu itti fufu. Maallaqa jaallachuu fi hojjetanii fiduun gargarii tole. Maallaqa hojjedhuu fidiitii waan barbaadu sanaaf dhimma itti bahe malee hin waaqessin. Yoomiyyuu ilma namaa fi maallaqa waliin hin madaalin tole. Warri waraqaa kanatti gatii hore maqaa fi kabaja laatee fi akka addunyaa guutuun itti wal bittu taasise ilma namaati. Kanaafuu ana bira gatiin isaanii waraqaa kanaa oli tole. Gorsi kun hundi anaaf akka hin taane. Si qofaaf otoo hin taane fakkaattiiwwan kee hundumaaf naaf haa ta'u. Warra namummaa maallaqatti sharafeef nagaan oole. Leensuu? Oo. Na baqattamoo? Lakki ani siyyuu nagarree maaliin si baqadda? Haa ta'u garam deemtari? Eessayyuu naannoo keenya maal gootaati? Hojiidhaaf hin deemaam. Gaariidha. Nagaanaan hin jettuure? Nagaa akkamati? Haa nyaannu. Faasifaa'u nyaadhu. Nagaa natti hin fakkaattu. Maaliif? Sababi isaa ammaa otoon sumarraa dhaga'e baay'ee natti tola. Ani garuu naguman jira sitti maal akka fakkaate hin beeku. Ilaaleen suuqu. Ogummaa tokko barumsaan hin deeggarre yoo ta'e muuxannoo qabaachuu qabda. Maaf na gaafattee? Maal seete leensuuqu? Sobuun beektu. Baay'ee bitaa sitti galaa jira. Garuu immoo waa tokko na dhoksaa akka jirtu fuulli kee natti himaa jira. Kanaafuu anis yeroo kee fudhachuun barbaadu. Nan ariifadha waan ta'eef waan si mudate dafii natti. Afachu. Garuu giiftiidha eenyudha kan bilbila kolaatiif? Ani maaliin beeka? Sii bilbilte moo? Bilbiluu qofa osoo ta'e gaarii ture waan isheen naan jette osoo dhageesse. Dhaga'uun barbaadu. Waan isheen sitti himte hunduma isaa waan hin beekuuf. Maal fa'aa beekta? Yeroo darbe balfa walitti qabu mana isaanii deemeen ture. Isa kana sitti himtee jirti? Eeyyeen. Tilmaameen ture. Kana malee waan sitti himtu hin qabdu isheen. Dhuguma deemtee re'aati? Eeyyeen. Uff. Tole amma immoo naannoo keenya maal gochuuf? Balfa walitti qabu. Ashuu amma yoomitti hojii kana hojjettaa garuu?
Hamman gaafa ogummaan baradheen hojii argadhuutti. Akkas wayyaa? Hin wayyuure. Hamman gaafa hojii kanarra fooyya'e uummadhutti hojuma kanaan itti fufu. Siin garuu hojiin kun siin madaalu. Eenyuun madaalare? Jira miti kunoo namoonni jireenya isaanii. Hin xumurin. Ila namni namaa gadis namaa olis hin jiru. Namni kamiyyuu wal qixa. Eenyuyyuu hojii galii xinnaa yookiin immoo jireenya gadadoo jiraachuuf gara addunyaa kanaatti hin dhufu. Dhalli namaa kamiyyuu jireenya qananii barbaada. Argachuus ta'ee dhabuun bu'aa hojii keenyatiin madaalama. Yoo hojjette hin argatta. Yoon hojjanne maal argatta? Garuu yeroo hunda barii lafaa ka'anii karra namaa dura dhaabbatanii balfa baasa jechuun ulfaatu. Dhabatu ulfaata. Kadhaatu ulfaata. Harka namaa eegutu ulfaata. Ija namaa ilaalutu ulfaata. Milkaa'inni kamiyyuu aarsaa gaafata ilaleensuu ko. Injifannoowwan gurguddaa duuba wareegama ulfaataatu jira. Gadda laphee nama cabsu. Ola deemaa kichuutti citu. Caba lafee dhangala'uu dhiigaatu jira. Dafqi bara dargaggummaa koo himimmaan bara dullummaa koo oolcha jedheen aduu saafaa kanaan walii gadi mankaraara. Kanaafuu taa'urra deemu wayya. Anis gara hojii koon deema. Atis gara hojii kee deemi. Garuu maallaqa kan maal hojjettee akka fiddu yoomiyyuu hin irraanfatin. Afachi yeroo tokko deebiseen bilbila. Kennaa. Oo, afachu giiftiin kee dhufaa jirti. Giiftii keenaan hin jedhin. Maal irraa qabaan? Tole, nu waamaa jirti miti? Maaf dhaabbattee hin eegdu? Nu waamaa jirtu otoo hin taane si waamaa jirti. Ati eeguu dandeessaan garuu nan deemu. Wanta hundumaan tosoo daangaa gootee maal sitti fakkaata? Fakkeenyaaf waan akkamii? Fakkeenyaaf, of tuulummaa kee, boona kee kana. Nan boone moo? Kana caala maal gootta? Miriindaa fincaa'aa malee jechaa jirta. Haa ta'u kaa erga jette. Kennaa. Giiftii. Akkam? Jirta? Baay'ee sitti bareedee jira. Dhugaa? Siyyuu baay'ee tokko sirraa bareedee jira. Rifeensa kee akkan jaalladhu beekta miti? Sirriitti malee, ani iyyuu baay'een jaalladha miti? Ni turtu moo yoo turtan nan deema? Maaliif ariifatta? Giiftii keetii nagaan jettuuni? Ayi giiftii. Hanga omitti wal muufattuu garuu? Hamma dhumaatti. Akkati jettee waaqna jedhu. Amma wuca keessan isaati nagaa wal gaafadhaa. Akkam? Anaaf siif nagaan qilleensarraatu gahaadha. Kanaafuu fageenya kee eeggadhu. Maaliif akkas jettaa garooti? Isaanaaf isheetu beeka. Sababiin isaas fooliin koo isheedhaaf hin tolu. Nan sobee? Garuu har'a uffata hojiitiin hin jirtu. Moo hin dhiqanne? Fooliin dhiqadhus narraan baane. Foolii yeroo hunda narraa sitti dhufutu jira. Foolii akkamii? Hiyyummaan foolii akkamii qaba? Baay'ee natti mufatteettan se'a. Lakki. Lafaa kaatee akkasitti nan cuftu. Waa taatee jirta malee. Sitti fakkaate. Ashuu, oduu naagaa tokko akkasi qaqqabe abdiin qaba. Karaa maalii? Karaa jaalallee kee? Karaa SMS otoo na qaqqabe baay'ee natti tola ture. Akka carraa yeroo sana bilbilli koo saantiman qabu. Hodhutti guuttadhu. Ammaaf nan barbaachisu. Galatoon. Garuu maallaqa kana maal hojjettee akka fiddu yoomiyyuu hin irraanfatin. Gorsa keetiif baay'ee galatoom. Amma xiyyeeffannoon kee hojiin hojjedhee fidurroo otoo hin taane maallaqa kanarra jira. Garuu maal qaba otoo akkuma hojii kootti maallaqni kunis si jibbisiise. Dubbadhu kaa siiniin jechaa jira. Siin dandeessisu mitiiree maallaqatti garaan jabaattu. Haa deemnu hin deemtu ati? Giiftii, nagaan ture. Nagaatti. Hello? Kenna. Eessa deemtee? Hojiin deemeem. Maal hojiin deeman jedhamu yeroo manaa baatu? Rafaa waan turteef si jeequun barbaanneem. Tole eessa jirta amma? Naannoo dhuman jira mana obbo Cimdeessaa fa'aa bira. Si barbaadee dhimee achumatti na eegi. Dhufaan jira. Tole dafii kottu. Balfa baasaa. Balfa baasaa mee?
Galatoomaa. Maal hanga duututti hojjettaay? Baay'ee dadhabdee jirta. Laaftee jirta. Lakki amman duuttiin hojjedhu otoo hin taane gaafan hojjedhuun akkatti dadhaba. Mee qarshii ho'iin barbaade qarshii naaf kenni. Maaliif barbaadde? Dhimmaaf hin barbaade sin jedhe miti maaliif naan kennitu? Ilaa kenna. Qarshii dheekkamanii miti kadhatanii yoo argachuun hin cima beekta miti. Maal jechuu Firiyaam? Wanti jechuu barbaade dhimma barbaaddeef natti misiif hin kenna. Qarshii guddaa miti kan hin barbaade. Qarshiin xinnaaf guddaan qabu. Waan barbaadde sanaaf dhimma itti baanaan isumatu guddaadha. Wanti guddaan haajaa sana ittiin ooluu keeti. Tole gorsa keessa manattuu na qabda. Amma qarshii naaf kenni yoo qabaadhe yookiin nan deemaan. Eessa deemta? Beellamaan qabaa sin jechaa jira miti hin dhaga'u gurri kee. Shakkeen ture. Akkamitti? Kenna. Kofoo miiccamaa kana malee akkan hin qabne hin beekta miti maaliif keen uffattu? Amma isa booda dubbanna. Qarshii 500 naaf kenni intalli eegaa itti dhaabbattee. Eenyu isheen intalli? Caaltuun beektu moo intala gidduu kana wallaayinaa wal barre? Ani hin beeku. Tole amma qarshii liqaatiin ishee affeeruu fiire. Maal qabaa sun si gaafachuu baadhe? Isa immoo hin dandeessu. Maaliif? Sababiinsaa waan keessi kee fedhu sanaaf lubbuu kee yoo ta'u wareegdee homaa sitti hin fakkaatu nan beeka. Amma nagaadhaa biyaasaa kee. Ana nan ga'u nan haasaa ana dhaggeeffadhu. Itti fufi. Ilaa kenna. Haala amma keessa jirtu naaf gala. Sababiinsaas umrii wal fakkaataarra jirra. Yeroon kun yeroo kofoof kophee jijjiirrattee too durba naannessitu otoo hin taane yeroo qalbiif yaada kee jijjiirrattee mul'ata kee naannessituudha. Yeroon kun siif yeroo oomishaati. Tole. Ila dhugaan haalamne tokko sitti himu sanyii 20 keessa facaafte 30 keessa hammatta. 40 keessa immoo firii isaa dhandhamtaa jechuudha. Maal jechuudha? Jechuun koo waan umurii 20 keessatti hin hojjenneef 30 keessa teessee gaabbita. Otuma 30 keessa teessee gaabbitu 40 seena. Gaafa 40 seenu abdii kutattee kadhataa taata. Daandii itti baata. Nan beeka. Hin beektuuf hin sitti maa jiran dhaggeeffadhu. Warri mana jimaa fi mana shiishaatti jireenya cigaasisaa jiraachaa jiran warra akkamii sitti fakkaatu? Warra dargaggummaatti harka laate. Warra ganama badee guyyaa keessa otoo barbaadutti harkanaa'e. Utuu kanaan jiru dukkana keessa abdii kutate namummaa lagatee araada garagaraa liqinfamee jireenya gadadoo jiraachaa jiru. Kanaafuu carraan keessa akka warra sanaa akka hin taane dargaggummaatti harka laatiin dargaggummaan gadheedha. Si galaafatti. Tole. Qarshii meeqa barbaadde? Lakki nattaafu. Ani beellama kee akka haftuuf osoo hin taane dhugaa jiru akka bartuuf amma deemeen eegsisini. Kana boodaani jireenya liqii jiraachuun nattaafu. Amma beenu gallee laaqana wajjin nyaanna. Kottu. Maal amma isaatii kanatti turaa isayyuu? Har'as moo? Si jalaan ture miti dhiifamu. Lakki. Tole natti muufatiin kana gaanaan jedhe. Suruma nagaasiin jedha? Maaf dheekkamtaa leensu maaf waan taate nan hubachiistu. Ati nan dhageessu kanaafin dubbachuurra callisuu filadha yeroo baay'ee. Maaf nan hubattu garuu ati? Ani sin hubadhu moo? Otoo na hubatatee uffannaa kanaan dura koo deddeebitee nan dhiphistu turte. Guyyaa tokkollee uffannaan koo dhiphina keetiif sababa ta'a jedhee yaadeen beeku. Amma haasaa biraan barbaadu ani maaf uffata kana uffattee dhufte? Hojiidhaaf hin manaa bahin achumaan immoo yeroo ati naa bilbiltu si argachuudhaaf as dhufe. Tole gaarii goote. Hojiidhaaf erga manaa baatee as dhufuun sirra hin turreem achumaan hojii kee deemutu sirra ture. Leensu maal taate si bira dhufuun koo dogoggora? Eeyyee. Akkamitti? Akka isaanan gaafatiin gaaffii si gaafadhuuf deebinaaf laadhu. Tole. Boor guyyaa maalinni? Sanbata guddaadha kaa? Ashoo obsa koo nan fixachiisin. Leensu atuyyuu obsa nan fixachiisi yoo dandeesse tasgabbaa hin haasofsiisi. Ilaa yeroo xumuraafis si gaafadha boor guyyaa maalinni? Ati natti mi'aan hin beeku. Guyyaan dhaloota koo yoomi? Guyyaa dhaloota kee ta'uu isaa natti himuuf yeroo amma kana gubuun sin barbaachisu ture. Gabaabsitee boru guyyaa dhaloota kootiin aan jechuu dandeessa. Baay'ee nama dhibdaamati. Akkamitti guyyaa dhaloota koo dagatta? Ilaa leensu koo erga wal baree turtii waggaa tokko iyyuu hin gunne kana keessatti akkamittiin beekuu danda'an guyyaa dhaloota kee? Dirqama beekuu qabda turte. Afachuu guyyaa dhaloota kee ayyaana waggaa seetee moo kan kalaandariin cufaa oolu? Amma qarshii naaf laadhu boor guyyaa dhaloota koo hiriyoo tokko wajjiniin waan hin kabajuuf qarshii na barbaachisa. Anis nan dhufa kaa? Hee uffata kana immoo? Lakki namummaa kanaan. Ila waa tokkoon sitti maana dhaggeeffadhu. Ani karooran hoteelaarra naanna'ee si wajjin guyyaa dhaloota kee kabajuun qabu. Boruun beekneen qoda bukoon ishee sagali jedha Oromoon. Maal jechuudha? Mammaaksa Oromooti. Jireenya harkaa gara afaanii kanaan yeroon baajata waggaa tokko guyyaa tokkoof ramadee guyyaa dhaloota kee kabajuun qabu ani. Na wajjin jiraachuu barbaadda taanaan daandii kiyya rakkootu. Daandii akkamiirran jira amman?
daandii badiinsarra jirta. Daandii jireenyatti kottu. Ilaa namni hiriyaa baay'isu jiruun qabu. Hiriyaan lafa nyaataa baay'een shiirra keessoodha. Fakkeessituudha. Sirraa nyaachuuf malee hundi gammachuu kee qoddachuuf hin dhufu. Hiriyaan mana farsoo hammuma machii farsoo ta'e turee namarraa gala. Itti yaadi. Uff. Gooftaa. Sinin jechaa jira. Maaf na jalaan waattu. Maqaa kootiin na waami kaa maqaan qaba. Maqaa keetiin waan hin si waamneef tuffii ta'uu isaatiiree callisuun kee. An akka kee miti. Jechuun kee? Jechuun koo nama tuffachuun kun natti hin tolu. Muuxannoo siin qabu immoo akka kee kanatti. Ahaa, nama tuffattaa naan jechaa jirta. Hin beektu mo'ati? Hin beekun ture. Meenatti eessatti faansi tuffadhe? Ammayyuu yeroo ammaa kana na tuffachaa jirtaamu. Miironni dubbii kee kana duuba jiran hundumti isaanii otoo gocha ta'anii rasaasa caalaa akka nama miidhan beektaa? Ani kan hin jedhu garuu amaloota akkasii xixinnaa kana eessaa barte? Nama wajjin ture irraa siin jedhu? Jedhi rakkoon qabu. Mee waa'ee nama sanaas natti himi. Dhiisi, inni seenaa dheeraadha. Gabaabsituma natti himi. Anis yeroon qabu waan ta'eef gara hojii kiyyaan deema. Hin danda'u. Ati hin dandeessu taanaan an gabaabsessitti mana dhaggeeffadhu. Maal? Waan hundumaa. Tole. Yeroo wayitti gatii meeshaatiin itti dhiyaattee jennaan akkuma meeshaa manaa kamiittuu maallaqaan si bite. Sana booda gaafa ati tajaajila kee geessitu meeshaa biraatiin bakka si buuse. Ana giiftii eenyuyyuu akkasitti natti taasise hin beeku. Sin ajaa'ibu anis yeroo jalqabaatiif kan akkatti namatti taasise sanuu sitti. Kanaafuu maal si gargaaru? Yoo dandeesse gaafii koo addaan na jalaan kutin nan xumuradhaa na dhaggeeffadhu. Maali si dhaggeeffadha? Arrabsoo kee si dhaggeeffadha? Gaafiin koo erga namummaa kee haaltee gabaa meeshaa dhaabachuun kee oolle maaf gabaa warqeen dhaabanne gabaa gatii gaariin itti bitamtu. Inni sin ilaallatu. Maaf nan ilaallatu gaabbii atama keessa jirtu kana dhaga'uun hammam akkanatti ulfaate osoo beekte. Sitti fakkaate ani waanan gaabbe tokkoyyuu hin qabu. Osoon gaabbine ta'e isa tufteen arraabdu. Nama kaleessa gattee biraa deemte deebitee dhiifamaan taa'eef kan hin dhoowwitu. Na dhageessa hamma namummaa haalte kana deebistutti nama miti waaqaanuu jaallatamuun keenya shakkisiisaana. Ilaa nuti shamarran dhiira sin jaalladha jedhee oduudhaan gurra nu guutu osoo hin taane dhiira nu kunuunsu dhiira akka hanqaaquutti nu qabatu barbaanna. Hanqaaquun gaafa cabdeen gatamti beekta miti. Akkasii eedaan beeku. Holola shamarran akka keetii odeessaniin sitti mana dhaggeeffadhu. Nuti shamarran kunuunsa barbaanna maaloo dhawtoo jettanu maxxantuu taatanii haftan. Kunuunsi saalaan hin fo'u. Ilma namaa miti biqilaan lafaa ba'uyyuu kunuunsa barbaada. Kanaafuu jecha maduubatti hafaa kanaan of gowwoomsitanii maxxantuu taatanii nafina. Dhiirri maallaqa qabu qofti akka kaalsii miilla isaatti isin hin jijjiirrate. Kana yoon jedhu immoo shamarran hundaa miti. Jiru shamarran kaayyoo qaban. Shamarran dhaloonni dhufaa darbaan fakkeenyummaa gaariin isaan kaasu. Durbummaan mallattoo naamusaa yoo ta'e malee mallattoo maxxantummaa ta'uu hin danda'u yoomiyyuu. Amma anaan maxxantuudhaan jechaa jirtaa? Isaatuu jetteen. Maal gochuu dhufte moo har'as? Balfa fuudhuu. Manni keessan as moo? As akka ta'es hin beektu moo? Gaafii koo gaafiidhaan hin deebisiin. Jechuun kee? Jechuun koo gaafii kootiif gaafii otoo hin taane deebiin barbaada. Gaafiin kootis gaafii salphaadha. Akkuma atuyyuu beektu gaafii eeyyeen yookiin mitiidha. Yoo sitti ulfaate dhiisii haafu. Amma balfa kee fuudhii deemasi. Tole anis karooraa sooluun qabu waan ta'eef nan deema. Deebii akkamiinaaf deebisaa jirta? Sitti beekamaa jira garuu. Sirritti malee maal deebiin koo ajaja kee hin madaalu moo? Ansi wajjin walii galuuf baay'ee natti cimaara beekta miti? Anas baay'ee natti cimaa jiru. Mi'a wal hin fakkaanne wal biratti hin fannisan jedhamaayi. Eeyyeen ilaaleensu dubbii qolaa waan akka mammaaksaa kana fa'a siyaasaaf malee jaalalaaf baay'ee dhimma ittiin ba'amu beekta miti. Na jaalladhuun jaalalan taatu jedha Oromoon. Yaada kee osoo na beeksistee baay'ee natti tola. Yaadni koo ifaadhaam ashu. Namni waliin gallee walii wajjin jiraachuu hin danda'ama? Hin danda'amu. Kanaafuu anaaf ati ergi walii galuu dadhabnee bubbulleerra. Osoo waan hundumaatti daangaa goonee maal sitti fakkaata? Baay'ee natti tola anas. Miirota fuula kee fi dubbii arraba kee irraa namummaa kee erga madaaluu jalqabee baay'ee bubbuleera. Amma garuu waaqa uumaa galannaa ga'u. Waan hundumaa adda baafadheera. Ajaja kees fudhachuuf qophiidha. Itti fufi. Hariiroon keenya asitti akka inni dhaabbatu barbaada.
Har'aa kaasnee anaafat jaalalleewwan walii miti. Haa ta'u kaa maal godhu. Shaakallatti na jibbuuf taasiste baay'ee gaariidha. Garuu baatii keessa wal barree guyyaaf sa'aatii isaanii yaadatta? Amma isa yaadachuu maal fayyada? Dhugaadha. Maal fayyada garuu guyyaan sun akka har'aa kana hin turre. Miirri dhalli namaa hundi bitamuuf inni kaan namoomaa baasee, kaan maraachee, kaan lubbuu wareeksise sun nutti qoose. Qoosaa sana keessaa anaafatis wal barre miti? Miirichi yeroo sana hamma mulfaataa garuu. Akka har'aa kana salphaan turre. Nan yaadadhaatis namummaa har'aa kana hin qabdu. Sababa hariiroo keenya adda kunnuuf otoon baree garuu baay'ee natti tola. Tokkoffaa hiriyoonni koo hundi isaanii hojii kana akka hojjettu baraniiru. Lammaffaa maatiin kiyyaas nama harka qalleessatti akka heerumu hin barbaadan. Jechuun nama akka keetii kana. Yeroo jalqaba gaafii jaalalaa koo keessummeessitu isaan eessa turan? Isaan mariisisee miti kan isi jaalladhee ture. Amma isaan mariisistee na jibbuun maaliif barbaachise? Hin beeku. Kana caalaa gaaffii akkasii nan gaafatin. Ilaaleensu eenyullee jireenya keessiif hin jiraatu. Jireenya keessumatu jiraata. Akka ibaluutti irra gadaan morma nama jal'isaa jedha Oromoon. Isa waaqni nuuf qopheesse malee isa namni nuuf qopheesse jiraanna miti. Nan beeka. Ati garuu jettee hiriyoota keetiin gita hojii kootiin nama daaltee jaalala koo dhiistee deemta taanaan araarama tokko siif hin qabaadhu beektaa? Tari ati addunyaa kanarraa nama hamma koo jaallattu hin qabdu ta'a. Ani garuu naman hamma kee jibbuun qabaadhu guyyaa sana. Balfa baasaa. Uff. Maalinni? Balfa baasaa mee? Maal jechuudha ammoo gocha akkasii? Maal jechuu barbaaddeeti? Namicha fayyaa miti? Maal barbaadde? Balfa siin jedheera. Balfi narra jiraare ol seenteen baaftu? Jalqaba deebii naaf hin laanne callistee balbala cufatte. Amma seentee baastamoo balbala cufu? Lakkiin cufin nan baasa. Balfa fuutee miti? Hin baatu? Nan baha garuu maaf akkasitti na keessummeessuu filatte? Keessummeessi koo sitti hin tolleemu? Xinnoo ishii? Daawwannaa dhuftee of seeteemu? Balfa funaanuu dhufteemu? Nan beeka. Kanaafuu akkan afaa diimaa afee abaaboo qabadhee simadhu barbaaddeemu? Lakki isa akkasiis hin barbaadu. Isa akkamii barbaaddaree? Akkamitti simadhu? Akkuma nama tokkotti simannaa namummaa otoo naa gootee baay'ee natti tola. Namuma guuttaaree ati immoo? Hin guuture? Anoo hin beeku. Kanaan dura na beektamoo ati? Lakkis hin beeku. Maaf na gaafatte? Tarii nama iddoo biraatti si muufachiisee haala walirraa qabdan wayii wajjin ni oolsi jalaa fakkaadhe jedheeni. An nama akka keetii kanaan muufachuuf moo? Namoonni akka keetii kun na muufachiisuuf miti. Carraa nagaadhaan jechuun argatan tole? Carraa kanaatis naaf laachuu baattu argachuu kootti baay'ee natti toleera. Ammaan si dhaggeeffachuu qabu oliin si dhaggeeffadhe beektaa miti? Dhiifama guddaa carraa naaf kenniteef guddaa galatoomi jecha bishaan dhugamu otoo naa kennitee baay'ee natti tola. Bishaan dhugamu? Eeyyeen bishaan dhugamu baay'een deeboodha afaan na goggogee jira kunuun agartu. Anaaf jettuma arrabni sin gogne. Dallaa eenyu keessa akka jirtu waan beektu natti fakkaatu. Lakki nan beekama dallaa sooressaa keessan jira garuu waan fedhe iyyuu ta'u akkas namaan hin jedhamu. Isa ati natti himtu. Tole garaagarummaa miiraan si biratti argaa jira jedhu. Waan akkamii? Jalqaba miira tuffii na simate amma immoo ammeenyaan dhaalamtee jirta. Amma ni baatamoo hin baatu moora kana? Nan baha garuu bishaanichan dhugu. Inni akkuma yaaddettaaf amma deemasi. Afaan kana dubbachaa garuu garaa jabaachuun hin ulfaatu? Maaliif? Warri keenya warra dhala namaa miti allaatti iyyuu sooruudhaan kan beela'e beela baasuu kan daare daara baasuu isa gadde jajjabeessuu malee eenyummaa akkasii kanaan nun himan. Gaarummaa keenya fira miti diinni iyyuu ragaa bahamu. Amma afaan kadhadhee sirraa dhabe maafan sitti qaanfadhe garuu. Dubbadhu kaa maaf callista? Bishaan miila keetiin dhiqattu hanqoonqoo kootiif kadhadhee sirraa dhabe? Kanaa obbolummaan? Kanaa namummaan? Ila obboleettii ko qomoon qomootti garaa jabaachuun hammeenya qofaan hin ibsamu. Abaarsa. Sooramuun namummaa nama baasa. Yookiin namummaa nama lagachiisa taanaan hiyyummaa wayya tole. Nagaa ta'e. Tole kottu dhugi deemisiif hin kennaa. Lakki nattaafu. Ila wanta takkanaa beektu barbaadu tokko maal akka ta'e beekta? Uffata xuraawaa malee namummaa xuraawaa akka hin qabne. Amma qarshii koonaaf kenne.
Garam immoo Garanum. Afachot immoo galgala maal waliin jennee rafnee? maal waliin jenne? Ganama yeroo kaatu na kaasii iddoon deemuun qaba siin hin jennee? Yeroo meeqa si waamnan xinnoon rafaa na dhiisinaan hin jenne ati? Uff yericha riban quufne bar kanaafi. Kanaafuu balleessaan na bira otoo hin taane si bira jira jechuudha. Ani kanan jedhu sila dadhabduu yati yeroo hunda barii lafaa kaatee kan hojii deemtu. Maafan hin dadhabu nan dadhaba malee. Guyyaa tokkollee dadhabee yeroo naan jettu dhaga'een beeku. Dadhabbii kootoon sitti mees furmaata akkan hin arganne waan hin beekuuf hin callisee. Maal jechuudha? Sitti mees dhiphisuu irraa obsuu wayya jedhee hin callise. Haa ta'u nagaan ture amma deemuun qaba natti guyyachaa jira. Eessa deemtari? Si'a meeqan sitti maa beellaman qaba siin hin jenne? Shamarran harka qabatanii mana bunaarra naanna'uu san akka dhiistu waadaanaaf galtee turteen. Anis waadaa koo nyaanne. Ishoo amma eessaaf si kaasere? Hiriyyaan koo hojii na gargaarta naan jedhe siin hin jenne? Inni kaleessa kaa? Har'as. Guyyaa lama moo? Lakki kun hiriyyaa koosa biraadha. Guyyumaan hojii hiriyoota keetii hojjechuun kun hin ulfaatu garuu. Maaliif? Isaan yeroo si gargaaran argeen beeku. Atoo kan kee yoom hojjetta? Inaaffaadha moo maa inni haasaan akkasii? Hiriyummaan an siif qabus inaaffaaf waan naaf feeruu miti. Hariiroo nuti wajjin hin qabnu immoo naa gadi waan beektu hin qabu. Nan beeka hiriyoonni kee qarshii gaarii qabu. Waan gaarii si nyaachisu waan gaarii si obaasu. Kana jechuun gaafa hojii isaanii. Garuu immoo guyyaa isaan akka hiriyaa isaanii gammachuu isaanii si wajjin qooddatan argeen beeku. Obsi arguuf jirta. Dhiis arguun barbaadu. Nan beeka waan ta'eef. Maal beekta? Ilaa kenna. Muuxannoon ofii qaburraa kaaseen sitti maana dhagaye. Anis yeroo wayiitti hiriyoota akkasii baay'een qaba ture. Yeroo fi bakka barbaadanitti waamanii na ergatu. Waa'ee jireenya koof tasuma hin dhiphatan. Iddoon barbaadetti isaan hin argadhu. Gocha isaanii kanarraa ture wanti naaf galee yoo jiraate aangoo maallaqa isaanii malee namummaa kootiif tasuma akka isaan dhimma hin qabne hin bare. Amma hiriyoonni koo akka hiriyoota kee ta'u jettee kanatti maa jirta taanaan dogongorteetta. Lakkiin dogoggorre. Ela jireenyatti milkaa'uu barbaadda taanaan yeroo kee namaaf osoo hin taane ofiif fayyadan. Barbaadamummaan kee amma humna qabdu qofatti. Gaafa humna fixattu firra akka har'aa kun hin baay'atu beektaa? Namoonni tarroo ofirra isaan jaallattee yeroo kee laatteef kun guyyaa rakkina kee miti. Gaafa awwaalcha keeyyuu dhufuu dhiisuu danda'u. Itti yaadi. Obboleetti. Galatoo. Rakkoon qabu. Ammasitti wayyaa'eera? Eeyyeen. Homaan jedhu amma. Maraan martoo qabda moo? Eeyyeen. Yeroo tokko tokko akkana na godha. Ulfaataadha. Waaqayyo si haa fayyisu. Leel garuu akkamitti bishaan naa bitte? Maal nan balleesse moo? Lakki dhibee kootiif dawaa ta'uusaa akkamitti barte jedheeni. Hiriyaan koo tokkos dhibee akkasii qaba sanaafi. Tole hoo dhugatii bishaanitti naa bitte. Lakki hin barbaachisu. Oolmaa ta'uusaati? Maal yoo ta'es rakkoo qaba moo? Jechuun kee? Jechuun koo oolmaan xinnaaf guddaan qabu jedheeni. Otoo du'as ta'ee Waaqayyo karaa koo lubbuu kee oolchuudhaaf jedhee taatee kana uume ta'a maaltu beeka? Ani eenyu akkan ta'e na beektee garuu? Sirritti malee. Lakki waan na beektee natti fakkaatu. Maaliif? Ani bar nama bishaan mana jiru si dhoowwateedha. Ani immoo nama qarshii kiisii kootii baasee bitee si filaateedha. Garaagarummaa nu gidduu jiru argite? Oolmaan kee faallaa kiyyaan ta'uusaa baay'uma na dinqe. Siif waan dinqii ta'uu mala. Anaaf garuu waanuma baratamaadha. Haa ta'u. Addunyaa kanarratti jibba jibbaan mo'amee nagar jibba jaalalaan mo'ame malee hamaa ati naaf oolteef hamaa siif ooluun namummaa dhabuudha. Kanaafuu ammeenya gaarummaan wal'aanuu wayyuure. Maaliif? Akkas malee namummaan hin jiraatu. Akkas malee jaalalli hin waaru. Ila obbolummaa jechuun gammachuutti ilkaan waliif ibsaa. Rakkinatti immoo hidhii waliif xuuxaa. Du'atti mimmaan sobaa waliif bo'oo osoo hin taane. Dogoggora keenya walitti himaa hammeenyarraa waliigaa gaarummaatti wal tiksuudha. Isa obbolummaa sirriin. Isa kana hiikni namoomaa. Amma manaatti dandeessee deemtamoo achiin si ga'u. Lakki nan deema gargaarsi kee nan barbaachisu. Tole akkas taanaan nagaan gali. Wayyoo siinaaf.
Balfa baasaa! Maaliif balbala akkas rukuttaa? Suuta rukuttu? Dhiifama baay'ee waan iyya natti hin fakkaanne. Dhiifamni kee rifaatu koon oolchu. Dhiifama ammas irra deebi'ee lammaffaa natti hin baratu. Lakki sitti baru. Maal jedhaa? Balfa baasuu dhufte malee yakkamaa qabuu dhufte seete kan akkasitti balbala reebdu. Tole amma balfa naaf kennuu dandeessaa? Durna eeyyamsiistee fudhattaa? Maal dheekkamsoon kun hundi? Ni baay'ate? Lakki xinnaadha waan baay'ate hin qabu. Maal jechuudha? Miirota dheekkamsoon dabaalaman kana si biratti arguun koo kan jalqabaa miti. Bubbuleera. Ashoo. Anaan garuu maaliif nama hamtuu na goota? Hamtuudha siin jedhee beekaani? Hamma jettutti si eegure? Giifti. Har'a garuu sirrii natti hin fakkaatu. Maal taatee? Otoo sirrii ta'e na dinqaa. Garuu ani siif yoomin nama sirrii ta'a. Guyyaa tokko. Dhiisi. Sobaan abdii natti hin horin. Ani yoomiyyuu siif nama sirrii ta'uu hin danda'u. Ilaa giifti. Gaafii na gaafattuuf ofumaa deebillaatiin. Irra koo beekta malee keessa koo hin beektu. Namummaa koo hin beektu. Yaada koo hin beektu. Ilaalcha koo hin beektu. Kanaafuu waa'een koo waaqaaf malee namaaf baay'ee dhokataadha tole. Nan beektu naan jechaa jirtaa? Eeyyee. Waan si ajaa'ibu qeensa miila keetii amma rifeensa mataa keetitti si beeka tole. Sitti fakkaata. Tarii uffannaa koo yookiin hojii koo har'aa kanaan nama daaltee waa'ee koo baay'ee akka beektutti dubbatta taanaan dogoggorteetta. Jetteere. Nan beeka. Gad jechuun koo ol jechuuf. Dukkanni har'aa kunis waan hin darbine haa fakkaatu malee hin darbu. Maal jedha seeta barreessaan Oromoo tokko? Ilmi namaa albuuda golgamaadha jedha. Eenyunni? Paastar Fiqaaduu Jamoon beektu? Oo, kitaabota isaa kanaan duraa dubbiseen jira. Ammas kitaaba haaraa maxxanse? Eeyyen, kitaaba isaa haaraa mata dureen isaa albuuda golgame jedhu sanbata guddaa fuuldura keenyaa gaafa 9/28 ni eebbisiisa. Eessatti? Adaamaa Sinimaa Oliyaaditti bakka jaallattoonni fi dinqisiifattoonni ogbarruu Oromoo argamanitti haala ho'aa fi bareedaa ta'een ni eebbisiifama. Amma qarshii koo naaf hin kennitu ree nan deema. Tole anis nan dhufa. Afachashuu sa'aatii meeqatti garuu? Sa'aatii 7. Tole. Afachaalta akkasiif hin bilbila. Ashuu. Ooleensu. Ganama kanaan immoo eessaa deemta? Hojiin deemaa jiraate hoo? Isa sitti muun barbaachisaadha? Haa ta'u, akkamati? Yoo akkasitti ilaaltu nagaa sitti hin fakkaadhu? Leensu, nagaa waaqatiif moo? Tasuma deebii akkasii sirraan eegu tole? Maal jechuudha? Waan ati narraa hedduuf narraan inni jedhee dhiphachuun barbaadu. Maaliif leensu? Dhiphina kiyyayyuu dandamachuu hin dandeenyeen. Kana irratti immoo kan kee dabalee jireenya koo gaaga'uun barbaadan. Maal haasa'aa jirtaa? Maal taate leensu? Maaliin ta'e? Waan si mudate natti himi. Mudannoo sitti himu tokko illee hin qabuun. Dur mudannoo kee tokko illee nan dhokfattu. Inni durka. Ganni meeqa darbee gasi? Isa hatumti naaf deebisime. Afachu leensu. Hariiroo keenya hariiroo waggoota hedduu hariiroo jaarraa duraa maaf goote kaleessa dhimma xinnoo tokkoof wal muufannee diinummaa amma kana labsuun barbaachisaadha. Sirumaa moo diinummaan labsee? Kana caalaa maal gootaa leensu? Jechoota rasaasa caalaa ulfaatan kana natti darbachuun sin nuffisisne garuu. Isa hatuun nuffine mashu. Akkamittiin nuffa leensu? Jaalalansiif qabutu nan dandeessisu. Onnee si jaallatte obsa na barsiiste. Tasgabbii naaf kennite. Na sakaalteem tarkaanfachuu fi namilee dhabee maal? Uff ammaa isaan kee nagee nan deema. Tole deemi. Balleessaa kee amanuu dhiisuuf garuu amma kana haasoon barbaachisaadha. Maaliin balleessee? Dhugaa jette yeroo tokko beeknees otoo hin beekin balleessaa guddaa balleessinee amanuun nutti ulfaata. Balleessaan raawwadhe kana baruuf garuu baay'uma na rifachaa jira. Dhiisi na rifatiin. Tole. Guyyaa kana hunda bilbila cufachuun maaliif barbaachisee garuu? Balleessaan ati natti dheekkamaa turteef kana qofa akka hin taane. Badii xinnaa ta'uu isaati? Affachuusiif badii jechuun lubbuu namaa balleessuu qabeenya namaa barbadeessuu duwwaadha. Dhiifama. Balleessaa akkasiis raawwadheen beeku hagammaatti waaqa galannaa ga'u. Badii sammuu sadarkaa kanatti hin beeku. Ergi gocha amma kanaa badii ta'ee sitti mul'anne siif badii jechuun maalidha? Leensu. Dheekkamsarra tasgabbii waan uumame na gaafachuu wayyuu garuu. Tole sababaan abduu ati itti fufi. Sababa uumuuf otoo hin taane dhugaa jiru sitti muufi bilbila kootu na jalaa bade. Yoo? Guyyaa 2 dura. Erga bilbilli kee badee immoo kan namaatiin naaf hin bilbiltu? Kiyyayyuun kaastu kan namaatiin maal gochuun siif bilbil.
Bilbiluma badee wajjin irraanfachuu barbaadde? Hamma ammaatti sirraanfachuu baadhus sirraanfachuuf yaalaan jira. Ni irraanfachuuf moo? Eeyyeen. Maaliifaashu? Lafa kabajni hin jirre jaalalli hin jiru. Si wajjin turuun koo yeroo koo gubuu malee tasuma bu'aa tokko akka hin qabne natti beekamaa jira. Kanaafuu sinni isaan adhiisi. Erga gaafii keef deebii miidhama keef hubannaa narraa dhabde maal gochuuf yeroo kee nafaana gubda. Garaa kee muradhu. Homaa wanti tinaan jecha hartu tokko illee naa galaan jiru. Intala isaa osoo hin taane amma deebii kee hin barbaada. Dubbii arraba kee. Uff! Waan hin dubbadhu tokko iyyuu hin qabu! Hangaruu waa baay'een qaba tole. Balfa baasaa! Afachi na eege yeroo tokko. Sin eegu deemuun qaba. Ariifannaan keenaaf gala garuu baay'ee sin tursiisu. Tole maal si gargaaru? Sirraa gargaarsa akka hin barbaanne osoo beektu maal si gargaaru jechuun xinnoo sitti hin ulfaatu. Tole dhiifamu. Maaliif? Gaafiin koo sirriin ture sanaaf. Haa ta'u. Amma yeroo xinnoo naaf kenni na dhaggeeffadhu. Dhiifama yeroon siif kennuu hin qabu. Anaaf moo ashuu? Ati eenyudha? Ana giiftiidha. Ni yaadattaa? Giiftii onnee keetiin ture yeroo wayitti. Inni yeroo wayitti waan ta'e darbeedha. Irra deebi'uun immoo natti hin tolu. Maaliif? Sababni isaas dogoggora kalee akkan hojjanneef irraa of eegaa har'a jiraachaa boruuf karoorsutu natti tola. Kanaafuu waan ammaa haasa'i. Isa darbe hin kaasiin. amma baay'een dheekkamin. Dhufaatiin koo waan si mariisisa jedheeni malee akkanatti dheekkamtuuf miti. Maal na mariisiftammoo? Ashuu osoon kee hojii kee kana eegalee maal sitti fakkaata? Homaa natti hin fakkaatu. Waan sitti fakkaachuu qaba malee? Akka waa tokkoyyuu natti fakkaatu hin fedhu. Amma karaa hojii keetiin sitti dhufnaanii gabaan irratti qabda jetteeti miti kan akkasitti natti dallata. Ani moo? Anaaree afachaan kanan jedhu bu'aan isaa akkamuuf amma osoon kee eegalee waan gaarii irraa nan buufadha. Eeyyan homaan jedhu. Akkam? Jechuun koo hin rakkattuu, harka namaan eegduu, liqaan naqxuu fi kan kana fakkaatan. Ibsi kee modatti tole. Haa ta'u homaa miti. Amma takka nama dhimma daldalaa guddaa tokko irratti nama mariisetti of hin lakkoofne? Lakki inni akka ati itti na hubatteedha. Amma waan haasuuf ta'uu fixattee nan deema. Duruma yoo yaada kee baruufi malee ana giiftitu waan akkasii hojjetaa? Isa beekeem ibsa bal'aa sirraan barbaadu. Amma tanaaf nama haaraa miti. Dur irraa kaaseen si beeka waan ta'eef giifti. Ishoo baga beekte. Yoomuu dhiistaa garuu amala kan yeroo hundaa milee na buusuu, abdii na kutachiisuu, na qaanessuuf shaakallatti gootu kun sin nuffisiisne garuu. Akkamitti na nuffisiisaa jiru? Yeroo mukaa dhufeessi biratti of bu'aarsaa. Ilaa sammuu doofummaan burjaajessite kana beekumsaan wal'aan amaloota amma qabdu kanas guutummaatti jijjiiri. Ofii keef yoo kaayyoon qaban warra kaayyoo qabanitti gufuun ta'in amma nagaa kana caalaa yeroo koosii wajjin gubuun barbaadu. Kaayyuma fedhee yoon qabaadhe hojii xixinnaa akka keetii kanan hojjedhan. Qabeenyiin dafqee fidu hin jiru kan maatii kooyyuu nagaa. Warqeen nama miidhagsu beektaa xiqqaattus waanuma ofii hoyi. Tole. Eenyu akka dura du'uun beekamu otoo dhaaltummaa qabeenya isaaniitiif hamoommattuu akka isaan dursiteen kasaara. Dhiifaa teessoon kun nama qaba? Lakkiin qabu fudhadhu. Tole galatoom. Rakkoon qabu. Waan si beeku natti fakkaate. Sitti fakkaate? Eeyyeen. Sitti fakkaate otoo hin taane sirriitti na beekta. Eessatti? Isa sanumti deebisu? Maal rakkoo qaba yoo dandeesse? Tole. Eessaree lafti nan sirriitti si beeku kun? Dallaa keessan keessa. Waan rifatte wayii fakkaata. Xiqqoo gaafii sitti uumuun oolu deebiin kiyya. Eeyyeen baay'ees ta'uu baate xiqqoo ishee? Maaliif? Namni kun maal barbaacha dallaa keenya dhufe gaafii jedhu natti uume. Balfa fuudhuu. Amma yaadadheera. Tole. Asii maal gootare? Jechuun koo akkamitti dhufte? Maalis taanaan as balfa fuudhuun dhufu. Bunuma dhuguun dhufa malee. Gaariidha haa ta'u. In teessuree? Lakki nan deemaan. Nama wajjin jirta moo? Lakki ko'uma koon jira. Akkas taanaan taayasuma anis kophaa koon jira waan ta'eef. Tole. Maaltu siifaa dhufu waa fayyadami kaa? Lakki nattaaf. Maaf sitta farii affeerraa kooti waan barbaadde fayyadami.
Affeerraa keete guddaa galatoom homaan barbaada. Tole filannoo kootiin siif haa ta'u. Buna dhugi bunni mana kanaa baay'ee gaariidha. Tole. Akkamitti ilaalte bunicha? Dhandhamni isaa sitti toleeraa? Eeyyeen natti toleera. Tole. Akkatti si arguun koo baay'ee mana dinqeen. Dhuguma si dinquu qabaam. Namni balfa funaanu mana keessanitti marmaaru tokko maal godha kaaffee akkanaati? Akkas jechuu barbaadee miti himaan. Maaliif jettere? Jechuun koo har'a hojiin hin jiru moo akkamitti as dhufuu dandeessa? Yeroo hunda hojjetamaa reebboleetti. Jechuun kee? Jechuun koo hojiin keenyas boqonnaa qaba jechuu barbaadeen. Har'i guyyaa boqonnaa kooti. Garuu tasummaa nama hojii akkasii hojjetu hin fakkaattu yoo akkattis ilaalan. Uffannaan nama madaaluun garuu hin ulfaatu? Anis uffannaan si madaalaa hin jiru. Osoo uffannaan nama madaalle ta'e uffannaa kanaan lafa kanatti na arguun kee baay'ee sin dinqu. Baay'ee na ajaa'ibsiifattu. Dubbii koo dogoggoraa waan hubatte natti fakkaata. Tasuma waanuma keessa kee jiruun dubbadhe. Namootaan ilaalcha akkasii biratti arge keessaati nama jalqabaa miti. Gaafiin akkasii namoota baay'ee irraa na qaqqaba. Tola dhiifama. Dhiifama hin barbaachisu. Kana dubbachuun koo dogoggora akka raawwattetti dhiifama na gaafadhuuf miti. Dhugaa jiru sitti himuuf nutis jireenyuma akka ilma namaa kamii jiraanna. Haa ta'u namatti tola. Eeyyeen uffannaa bututaa uffadhu malee hojii salphaa hojjedhu malee namummaa hin haalamne tokkoon qaba tole. Darbee darbee lafa akkasiis nan oola. Nagaa ta'e. Wayyoo sinaaf baay'ima mufachiisa jechuudha. Balfa baasaa. Oo ishoo yaa Waaqa galata kee. Leel. Kan fardaan barbaadan lafa argatu ni jedhan kun dhugaadhaa? Eeyyeen nama baay'ee barbaadan tokko akkuma salphaatti gaafa argatan akkas jedhu. Kottul seenimee halumatti naasaadhaan si qabe miti? Giifti maal taate? Maaliin ta'e? Lakki dhimma nufeef yoo irraanfatte jedheeniin. Lakki hin irraanfanne. Tole amma balfa naaf kenna. Ashuu jalqaba waan asitti dubbachaa jiru sirnaan na dhaggeeffadhu kaa? Si dhaga'an jiraam giifti. Nama balfa fuudhuu dhufeen akkamitti ol seeni jetta? Mana na aarsiisuuf moo? Ansiif moo ashuu? Eeyyeen atumti. Amma silaan keessummummaan dhufne maaliif ol seenuun barbaachise? Osoo teenye si hubachisee wayyoo ashuu? Asumatti na hubachiisi rakkoon qabu. Dhiifama sitti si hubachiisuu hin danda'u. Dhiifamaanis ol seenuuf yeroon qabu. Deemuun qaba waan ta'eef amma balficha naaf kennuu dandeessaa? Wayyaaree ashuu garuu na hubachuuf maaliif amma kana sitti cimee? Erga sitti fakkaatee haa ta'u. Harki dabaree ol dhiqan jenneere. Kanaafuu? Kanaafuu amma baay'ee na naasofsiisin giifti. Baay'ee haasa'uuf yeroo nuun ga'u. Isa nan beeka garuu gochi keenya jecha keenyan gargar waan ta'e sitti hin fakkaatu? Akkamitti? Akkuma salphaatti yeroo baay'ee fayyadamne jechuu barbaade. Ashuu si'uma tokkollee akka yaada koo si hubachiisuuf carraa naaf hin laattu? Tole itti fufi. Asumattis timuree? Eeyyeen. Ashuu gidduu kana maatiin koo hojii dhuunfaa koo na eegalchiisuuf jedhu. Namatti tola dhugaa kun oduu gaariidha. Ati kana qofa ajaa'ibsiifattaaye yeroodhaaf dunkaana xinnoo sii banna naan jedhanii sana booda immoo siif guddisna naan jedhanii jiru. Haa ta'u maatiin kee maatii gaariidha. Sirriitti malee waaqayyo fayyaa isaaniif naafa kenna. Anis akka nama tokkootti baay'ee siif gammadeera. Ashuu kanumaa wal qabsiisee yaada tokko hin qabu. Yaada akkamii? Jaalalli keenya duraanii akkam akka ture amma sitti immoo barbaachisaa natti fakkaatu. Maaliif inni jechootaan ol waan ta'eef. Tole. Kanaafuu jaalala sana fakkaatu dhiisnee kophummaa filachuun keenya yoo nu miidhe malee waan nu fayyada nagarra. Dhiifama obboleettii ko. Jireenya koo keetii wal qabsiistee faayidaas ta'ee miidhama kan waloon godhin. Ashuu waan tokko sitti himu yeroo kamiyyuu caalaa gargaarsi kee amma sirriitti na barbaachisa. Waaqayyo si haa gargaaru obboleettii ko. Gargaarsa kiyyarra kan waaqaatu caala. Lakki sirriitti na dhaggeessu. Maaliif dunkaana maatiin koo naaf banan kana wajjin hojjechaa jireenya keenya akka haaraatti wajjin hin eegalu. Atis hojii kana dhiistee jireenya bareedaa wajjin jiraanna. Ammas jireenya fokkisaa jiraachaa hin jiru galata waaqi. Yaada keetiif immoo guddaa galatoo. Kanaafuu? Ila jalqabumarraa kaasee yaada kee sirriitti hubachaa ture. Ani gara laafeessa malee gowwaa miti. Onnee daa'imaas hin qabu isa faayidaa jala qabanii goyyoomsan. Kan koof kee wantuun dura raawwateera. Jireenya akka haaraatti eegallus hin jiru. Kana boodas hin jiraatu. Xumurtee? Eeyyeen bara hojii gaarii. Muudaman argadhe seetee mana hojiin banadhe siin jedhe malee. Tole milkaa'e obboleetti koo hojii gaarii siif haa ta'u. Hoodhu kunoo. Qarshii hoo? Nagaa keetii? Nagaa kooti galata waaqayyo. Nan ture miti baay'een si eegsise. Lakki daftee geessin baay'ee sin eegneem. Tole akkas taanaan. Ashoo? Oo
Erga natti maramtee nagaanaan jettee hammam turte? Ati erga amala irratti jijjiirrattee hammam turte? Waan naan jechaa turte hin irraanfatte moo? Maaliin siin jechaa ture? Gaaffii koo gaaffiidhaan hin deebisini sanaan jettu sana. Gaaffii kee gaaffiidhaan deebisuu barbaade otoo hin taane gaafuma ati natti jijjiiramte irraa jaalalli keenya gufachaa dhufe jechuu barbaadeen. Gufannaa hariiroo keenyaa keessatti gahee guddaa qabda naan jechaa jirta? Eeyyeen isayyuu gahee leencaa hin beektu moo ati? Tasumaa natti hin beekamne. Har'a garuu yoon si yaadachiisu sitti beekamuunsaan oolu. Eeyyee natti beekamuunsaa waan hin oolle. Gochi yeroo dheeraa har'a turtiiwwan booda badii ta'uusaa gaafa bartu maaltu sitti dhaga'ama? Balleessaa guddaa raawwachaa turuu koo. Haa ta'u dogoggora ofii amanuun beekumsa. Dhiifama gaafachuun ammoo guddummaadha. Isa darbe irraa baruun ammoo bilchina. Waaqayyo hubannaa siif haa laatu. Ashuukoo amma callisee si dhaggeeffachuu hin dandeenye. Maal malee? Maaloo naaf eeyyame yeroo tokko qofaan sitti maramee nagaa siin jedha. Sababni hoo? Sababiin qabu akkanumatti hin barbaade. Lakkisittaaf uffanni koo xuraa'aa. Rakkoon qabu amma barbaade yoo haa xuraa'u. Ashuukoo miiran jechuutaan ibsuu hin dandeenye natti dhaga'ame dhugaa. Maaliif? Anoon beeku garuu gammachuun koo amma sitti munolidha. Tole haa ta'u. Amma natti barfachaa jira deemuun qaba gara hojii kooti. Hin deemta garuu waa tokko si gaafadhu. Maal na gaafatta? Dhiifama. Ana moo? Eeyyee dhiifama. Balleessaa kootiif jecha kana qofaan araara gaafachuun baay'ee cima. Garuu jecha dhabee maal godhu? Balleessaadhaaf dhiifamuu qofa gaafatuun. Kanaafuu dhiifama koo fudhatteetta? Har'a garuu maal sababeeffattee jaalala akkanaa natti agarsiisuu filatte? Balleessaa koo miidhama sirraan ga'ee sababeeffadheen himashuu koo. Nama gaddisiisne tokko otoo inni lubbuun jiru dhiifama gaafachuun carroomuudha. Maaliif? Tarii otoo inni lubbuun hin jirre ta'e gaabbii isaan dandeessu. Sanuummoo nama garaa gaddisiisuun baay'ee cima. Nama iddoo nuuf qabu. Dhugaa? Akkas taanaan baay'ee carra qabeettii dhakaa. Eeyyeen. Ashuu keessi kee garuu hammam natti gaddee? Hammumaati na gaddisiisteen sitti gadde. Qalbiin kee cabeera? Lakki. Haa ta'u garuu akkamitti? Qalbii jechoota yookiin gochootaan cabuun qabu. Hamileen koos hamilee kadhaa yookiin dhiifamaan suphamuu miti. Kanaafuu dhiifama koo fudhanne jechuudha ree? Lakki fudhadheera. Tolee galatoomi. Kennaa? Oo dhuftee taa'e Maal na eegaa turte moo? lakki yaaduma har'a hojii kee daftee xumurte jedheeni. Eeyyeen maaf akkasitti teessaree? Lakki yaaduma. Yaada natti hin fakkaatu. Maaliif? Anoon beeku. Teessumni kee kunis natti hin tolu. Miirri keetis miira jeeqamaa ho'ite. Maali rakkoo jira moo? Lakki rakkoon hin jiru. Akkasumaan mana keessas kophaa koo taa'uun natti toluu nan gadi ba'e. Tole amma maal gochaa jirta ari'asii? Qilleensaan fudhachaa jira. Haa ta'u. Afachuu kenna. Anaaf ati hiriyummaadhaan waggaa meeqa wajjin turre? Maaf na gaafattee garuu gaaffii kana? Deebiin isaas sitti ulfaata jedhee waan hin yaadneef. Natti ulfaatee osoo hin taane yeroo kanatti gaaffii akkasii na gaafachuun maaliif barbaachise jedheeni. Gaafataan tokko waan barbaade nu gaafachuu danda'a. Deebisuun garuu gahee nama sanaati. Ashuu amma kanas gaaffii gootee na gaafattaa? Ati maaf deebisaa natti hin himtu? Uff tole waggaa ja'a. Waggaa amma kana mana tokko keessa wajjin hin jiraanne miirota kee baruu waan hamma kana natti cimu sitti fakkaata? Lakki. Tole amma waan taate dafii tokko tokko natti. Waan asitti waan hin qabneef malee iddoon sitti baay'ee natti tola. Kenna. Anis akka hiriyaa kee tokkotti rakkina kee otoo hin baree baay'uma tokko natti tola. Dhugaa rakkoon tokkoyyuu hin jiru Ashuu. Tole amma waan ansi gaafadhu hundumaaf deebii naaf kenni. Maal na gaafatta? Kalee galgala yeroo dheeraa harmee kee wajjin bilbila dubbachaa turte. Eeyyeen. Akkuma bilbila dubbattee xumurteen miira kanaan to'atamte. Kana jechuun immoo harmee kee wajjin walitti buutee jirta jechuudha. Walitti buunee osoo hin taane yaada wayii naa dhiyeessiteeti. Xiqqoo isa fudhachuutu natti cime. Maaf sitti cimu? Kana hunda yaada akkamii yoo siif dhiyeessitu si dhiphisuu danda'e? Dhiisisa dubbachuun natti hafu. Wayyaaree kenna. Dhiphina kee kana ilaalaa mana tokko keessa akkanumatti jireenyatti hafufnu? Yeroodhaaf malee na dhiisa. Furmaatatti barbaadaa jirta jechuudha? Eeyyeen kana booda hojii barbaaduutu narra jiraata. Hojii akkamii? Hojuma fedhe iyyuu haa ta'u kana booda akka kanatti jireenya itti fufuun barbaadoon. Afachu harmeen kee kana booda gargaarsa sirraa kutuuf moo?
Eeyyeen gabaabumatti yaadni harmeennaaf dhiyeessite isa kana ture. Garuu baay'ee hin gaddu. Waan nama gaddisiisu tokko illee hin qabu. Akkamittiin hin gaddu ashuu? Of danda'e waan siin jetteef gaddita. Ifaaji gatii baasi aarsaa kaffali gatii dadhabbii kee jireenya kee gaggeeffadhu waan siin jetteef gaddita. Afachu ani guyyaa tokko beeksisa hordofuu dhiisee beekaa? Kenna ani beeksisa dubbisuun nan uffisiisnaa miti kanaan hojii kana eegal. Isa beekaa manuu maal eegaluudha malee amma gaaffiin koo? Afachu hojii ijaarsaa ni hojjettaati jechuun koo waan akka simintoo bukeessuufa. Dhiisi harka na kukkutaan waan akkasii jechuun barbaadu. Tole leestiroo hojjedhu meeshaa isaa guutuun sii bita. Hojii wanta xiqqaa akkasii kana moo? Ila ani hojii nama madaallee hojjechuun barbaadu. Erga jettee haa ta'u an dhabarree wayyeedhee yaada akkasii siif dhiyeesse. Yaada keetiif guddaa galatoome. Homaa miti. Rakkina keessa ta'anii garuu hojii filachuun hin cimu. Isayyuu immoo umurii kanatti hirkattummaarraa ba'uun kee amma kana si dhiphisuu qaba. Kennaa ati dargaggeessaam yeroo harmee kee gargaaruu qabdutti ishiirraa gargaarsa eegdaa. Afachu maal godhu re'an? Ka'iitti radhu hojiin tuffatiin dhibaa'ummaan gadadoo malee bu'aa tokko hin qabu. Harka qaba miila qaba maaf gargaarsa namaa eegdaati. Tole. Ilaa kennu. Hojii tuffachuun akka dhuunfaatti miti akka sabaattu baay'ee nu miidha. Biyya guddate tokko duuba namoota diinagdeen ijaaramantu jira. Kufaatiin diinagdee nama dhuunfaa biyyattis gadadoo fidaa beeki. Kanaafuu gaafa qabdu ofirra dabartee namaafis taatu. Aadaa hojii cimaa horatu. Tole haa ta'u. Ka'e amma gara manaa gallaa. Dhiifama. Rakkoon qabu. Na beektee miti? Akkamittiin si wallaalu? Haa ta'u siinaaf hin jedhamu. Ashuun jedhama. Maqaa bareedaadha. Kan keessa akkasuma maqaa bareedaadha. Baay'ee nama ajaa'iba. Guyyaa baay'ee ol argine garuu maqaa walitti hin himan. Tarii haroonni itti wal agarre sun maqaa walitti himachuuf nuun affeerre ta'a. Anis akkasumatti an fudhadhe. Gaarii goote. Si baruu kootti immoo baay'ee gammadeera. Anis. Haa ta'u osoo maqaa kee bareeda ta'e akkatti sirrifachiisu ture. Silaa akkas ture. Ammas waan na rifachiiste hin qabdu. Garuu maqaa kan kee maaf natti himachuu didde? Ati maaf nan gaafanne? Jalqabumarraa dogoggorri na bira ture jechuudha. Lakki akka dogoggoraattis hin fudhatiin. Maaliif? Maqaa koo baruu dhabuun kee dogoggora ta'uu hin danda'u jedheeni. Tole erga jettee haa ta'u garam deemaa jirtare? Nama taasitti na beellame. Nama akkamii jechuun koo eenyu si beellame? Eenyu siin jedhe? Dhiifama. Gaaffii koo waan hubatte natti fakkaatu. Eenyummaa nama si beellamee baruu ni danda'amaa jechuu kootiin? Ni danda'ama garuu otoon sitti mees hin beektu jedheeni. Tole anuu gaaffii kana si gaafachuun qabuun ture. Rakkoon qabu. Gaafachuun keessa badiin qabu waan ta'eef. Gaheera namni si beellame. Lakki hin geenye. Hanga sanatti tasaa eenyu? Tole. Kottu. Gaaffii tokko si gaafadhu? Eeyyan na gaafadhu. Waan hin beeku yoo ta'e deebisuuf na yaala. Waan ulfaataa anuu sin gaafadhu. Tole gaaffii kee itti fufi. Nama uffachistee beektaa? Jechuun koo dubbii keetii nama gaddisiistee beektaa? Baay'ees ta'uu baatu xinnoo ishee. Tole nama san dhiifama gaafatteetta? Eeyyeen. Akkamitti jechuun koo balleessaan kee ulfaataa miti jechuudha? Ulfaataas ta'u balleessaadhaaf dhiifama wanti caalee hin jiru. Waan hundumaaf ijuma jabaattee dhiifama gaafachuu. Tole dhiifama kee fudhateera namni sun. Eeyyeen. Namatti tola. Garuu maaf na gaafatte gaaffii kan? Yaaduma. Yaada natti hin fakkaatu. Nama gaddisiistee dhiifama gaafachuu barbaadutu jira? Eeyyeen garuu natti ulfaate maal kan jedhutu bisaa natti gala. Homaa bitaa sitti hin galiin. Waaqa malee namni qulqulluun hin jiru. Lafa kanarra namni balleessaan hojjenne jira? Hin jiru. Afachu si namni si mufachiisee dhiifama si gaafatee beekaa? Eeyyeen. Dhugaa nama eebbifamaadhaati. Garaa dhiifamaa qabda. Akkasiiree? Anaaf akkasi. Nama mufachiistee dhiifama sii godhee beekamoo ani? Si mufachiiseera garuu dhiifama siin hin jenne. Namatti mufachuudhaaf hin ariifatte. Maaliif yeroo nan qabus jibbaaf miti jaalalaafuu nan ga'u. Tole. Tarii jechoota kee waan namiite yookiin immoo waan sitti gaddesitti fakkaachuu mala. An garuu akkas miti. Balleessaan sirratti raawwadhee fi dhiifamatu mala yoo jette tole. An kunoo dhiifama siif godheera. Dhimmi kun baay'ee na dhibbisee ture. Galatoomi. Dhiifama naaf gootee miti? Eeyyeen.
Dhugaati nama gaariidha. Atis nama gaariidha. Dhugaa moo akkami? Balleessanii dhiifama gaafachuun guddummaadha, namummaadha, gaarummaadha. Kanaafuu gaarummaan kana caalee jiraa? Hin jiru. Kana booddee osoo hariiroon keenya kana irra cime maal sitti fakkaata? Natti tolaanas. Garuu bifa kamiin? Ammaaf akkasumatti tolaa baru. Bifa isaa eegasii filan. Tolee lakkoofsa. Oo, namni hin beellamee as ga'eera. Deemuun qaba. Tole deem. Nagaa ta'e. Uff anumaa bilbila isaa gaafachuuf jedhumu. Leensuu. Jirtaa shuku? Jira akkamati. Taa'i. Tolii nan ta'a. Baay'ee man barfadhe miti? Homaa miti siif kan jalqabaa natti fakkaata. Maaltu? Barfachuun koo moo? Eeyyeen yeroo hundumaa beellama keenya irratti yeroo kabajuudhaan beekamta. Kunillee dhugaadha. Qoosaan jiru beekta miti? Ashu. Qoosaan kana caala jira moo dhuguma yeroo kabajaan? Har'a qofa barfatte. Tolee haa ta'u. Kana booda natti hin baratu. Na fooyyessa. Fooyyessuus qabdaam. Kennaa qaaliin uumaan dhala namaaf gumaachee muraasni keenya otoo ittiin fayyadamin addunyaa kana dhiisnee deemnu keessaa tokko yeroodha. Eeyyeen dhugaadha. Nuti dhalli namaa hubannaa yeroo irratti qabnu baay'ee laafaadha. Keessumaa biyya keenya keessatti yeroo qisaasessuun homaa namatti hin fakkaatu. Aadeeffatameeras. Bartee ta'e miti? Sirritti malee. Amma dubbiin kun barfannaa koo ishee irraatiif akka hin taane. Lakki dogoggora kee guyyaa tokkootiin baay'ee si dararuun barbaadu. Maal fayyadamta? Bunni naaf haadhu. Maal siniif ajajaa? Buna gurraacha. Siifoo? Anaafis? Tole. Yeroo tokko bakka akkanaa kana taa'uun natti tola. Nan beeka. Natti himtee turte fakkiiwwan akkasii akka jaallattu. Namatti hin tolani garuu. Baay'ee malee. An duraan jaalladhu beektamti? Erguma takka jaallattu natti himteen jaallachuu jalqabe. Leensu. Filannoon namoota wal jaallatan yeroo tokko ta'u akkam namatti tola? Ati garuu anaaf jettee waan jaallatte hin qabdu. Waan baay'een jaalladhe. Fakkeenyaaf? Dhiisisa dubbachuun barbaachisaa miti. Rakkoon qabu Ashu. Anaaf si gidduutti waan ta'e iccitii ta'e hafu hin jiru miti? Nan beekaam garuu kana dubbachuun koo guyyoota darbanitti nu deebisa. Miira keenya jeeqa jedheen sodaadhe Leensu. Kan hundamoo? Ashuu koo otoon hin beekin baay'ee si miidheeraman. Leensu wantoota akkasii amma kaasuun barbaadu. Otoo dubbachuu baattee baay'ee natti tola. Otoon kaasuu baadhee anaanis baay'ee natti tola ture. Leensu onneen koo baay'ee waan si jaallattuuf gochas ta'ee jecha keetiin miidhama irra ga'eef godaannisa tokko akka hin qabne beekta miti. Garuu maal godhu? Miidhamni sirraan ga'e boqonnaa naaf kennuu deema Ashuu? Kana booda waan akkasii nan gaafatin. Dhiifama kees fudhadheem. Irra deddeebitees immoo waan darbe kaastee of hin dhiphisin. Isa nan beekaam. Garuu waan hin godhu hin qabu. Ammallee irra deebi'ee dhiifama. Leensu wantoota darban sana duubatti deebitee sirreessuu hin dandeessu. Kanaafuu carraan ati qabdu dogoggora ta'uusaa erga bartee dhiifama gaafachuu. Atis na gaafatteetta. Anis ammoo siif godhe. Tole galatoom. Dhugaa Ashuu koo baay'een si jaalladha. Anis baay'uman si jaalladha. Akkamitti ilaalte bunicha? Tokkoffaadha. Nama gaarii qabaam. Anis yeroo baay'ee siin fayyadama. Ashuu intala buna danfistu sana naa waami. Tole. Bunni keessan baay'ee mi'aawa natti toleera. Galatoom. Dhugaadha wantoonni akkasii kun baratamaa miti. Garuu namoonni hojii gaarii hojjetaniif jajjabeeffamuu qabu. Kanaafuu nullee bunni kee jaallanneerra nutti toleera siin jechuu barbaanna. Guddaa galatooma. Lafa kana garuu qilleensa isaa baay'uman jaalladhee man. Namatti hin toluu ilaalime. Waa jiraachuun oolu. Akkanaan immoo iddoo kana hin jaalattu. Naaf hin galle. Iddoo kana yaadannoo addaa qabdan si'a. Yeroo maraa as dhufnu malee jetta. Yaadannoo addaa waan hin qabu hin jiru. Nan dhufee akkuma argeen natti tolee nan jaalladhe. Kanuma. Haa ta'u namni yeroo jalqaba wajjin dhufte yaaddattaa garuu. Eeyyeen. Leensutu asitti na beellame yeroo jalqabaaf. Tilmaameen ture. Durumaa yaadannoo qabaatte malee lafa kana jaallachuu hin dandeessu. Filannoo keessa hin ta'u. Tilmaamni kee sirriidha. Garuu lafa akkasii jaalalleewwan malee namoonni biroo wajjin deemuu hin danda'anii? Ni danda'u. Garuu iddoon kun iddoo namoonni qofummaa isaaniitti dhaggeeffatan yookaan immoo jaalallee isaanii waliin waan garaa isaaniitti haasanidha. Leensuun kiyya sababa jaallatteef qabdi ta'a. Carraa wal beellamne hundumatti otoo asitti ol agarree baay'eetti tola. Haafachu osoo haasofnu
amma hariiroon keessan maalirra jira ishee wajjin? Nagaa. Galanni waaqaaf haa ta'u. Akkam? Araara buusne jechuu barbaadeen. Jaalalli keenyas bifa nama hawwatu irra jiru. Galanni uumaaf haa ta'u. Gaariidha akkas taanaan namatti tola. Atoo hariiroon jaalala kee maal fakkaata? Kan koo akkuma duriiti. Homa jijjiiraman qaba. Yoo jettu An silaa obsan qaba. Akkuma ati beektu nama nara hojii wal bareen torban hin guutu. maal wayyaree? Kenna. Akkanumatti itti fuftamoo obsa barta? Amallatammaa sooftu kun eenyummaa kee haa ta'u? Akka kanatti jiraachuu fayyamamaadhaati. Tarii yoo hin danda'e nan yaala. Nama tokko wajjin yeroo dheeraa turuu nan yaala. Obsuufis nan yaala. Yaali yaaloon hin badu. Ashuu! Anaa mashuu! Fageenyarra dhaabbachuun kee barbaachisaadhaa ree? Lakki! Akkas taanaan bakka hin jiru kanaa ka'ee nageenya keessimachuudhaaf qophii koo hunda xumureera. Kootu taa'e. Dhugaa hin barbaachisu. Waa'ee barbaachisummaa isaa booddee dubbanna. Kennaan jedhama. Sinaaf hin jedhama. Inni immoo hiriyaa kooti. Ashuu jedhama. Itti wal bariin ashuu. Ashuun anaaf nama haaraa miti. Jechuun koo si duraan beeka. Wal nu barsiisuuf yaalii ati goote immoo jaaladheera. Homaa miti. Kootu taa'e. Dhiifamu. Yeroo tokko na dubbisuu dandeessaa Ashuu? Tole. Maaf asumatti hin dubbattanii rakkoo qaba moo? Inni yeroo biraa nuuf haa ta'u. Meeshaan dheedhii akkuma galatti jira jechuudha. Tole. Yeroo hundumaa na hordofta jechuudha? Eeyyeen. Maaliif? Nageenya keetiif. Baay'uma koosta. Yaada keetiif guddaa galatooma. Kana booda nageenya kootiif qaamni hin beekne hordoffii akkanaaf godhu tasuma hin barbaadu tole. Amma sirriitti ol baraa jira miti. Tole haa ta'u dhimmi na waamteef maal ture? Gaafiin deemee tokko hin qabu. Tole fidi nan deebisa. Amma gaafiin kee waan deebii argate natti fakkaata. Eeyyeen galatoomi. Homaa miti. Dhumurree natti fakkaata deemuu nan danda'a? Eeyyeen deemuu dandeessa. Hirmaannaa keetiif immoo guddaa galatoomi. Tole. Bakka teessuu maaf kaatee? Sinirraa fagaachuuf jedheeni. Haasofni keessan immoo baay'ee nama hinaafsa. Haa ta'u. Gaarii ture? Sirriitti malee namoota hin beekneef sirmaa jalallee waan fakkaattu. Isa namni beekuutu ilmaame. Eenyunni? Ati. Kottammaa adeemnu. Tole. Garuu waan tokko si gaafachuun barbaade. Maaliin? Wal barnoonni keessan eessa akka eegale baruu hin danda'amaa? Kotti isa manattiin si deebisa. Bifa kanaan gaafiin kee kana qofa waan dhaabbatu natti hin fakkaatu. Kottu seeni. Tole. Noorika as taa'e. Lakkasuman ta'a rakkoon qabu dhiisi. Lakkinni siif hin mijatu as wayyaa. Asuma naa wayyuu jetteeti? Erga jettee haa ta'u nan ta'a. Har'aati keessummaa waan taateef mormi tokkollee sirra hin barbaadu. Kanaafuu wanti hundumtuu filannoo keetiin ta'uu qaba jechuudha? Ta'uu hin qabu jetta? Lakki ta'us qaba. Mana kiyya akkamitti ilaalta? Ijuma lamaaniin ilaale. Maal jechuudha? Nan qoosee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareeda. Jaalladheera. Haa ta'u qoosaan kee immoo baay'ee na rifachiise. Tole dhiifama. Homaa miti. Maatiin hin jiranii? Maatiin olla waamicha deemani. Kun immoo kutaa kooti. Haa ta'u dhugaa baay'ee bareeda. Dhiifama afaan duwwaan si haasofsise miti dhangaa ayyaana kan dhandhamime. Tole. Harka dhiqadhu. Lakki nyaata waa tokko iyyuu hin barbaadu. Dhugaa affeerraa keenaafuu jedheen dhufe. Hamma quufan nyaattu? Inni yeroo biraa naaf haa ta'u dhugaa baay'ee galatoom. Maaliif? Affeerraa keetiif. Ayyaanaaf maatii bira hin deemne? Eeyyeen asumatti hin dabarse hiriyoo tokko wajjin. Gaariidha. Ammayyuu hiriyoo tokko wajjin sagantaan qaba. Waamicha keenaafuu jedheen dhufe malee otoo hin deemee baay'ee natti tola ture. Amma numatti moo
xiqqoo isheelleen turtu? Yeroo biraan tura. Tole haa ta'u. Tole nagaa ta'e. Na eegaa shumaaloo. Nagaan ture. Xinnoo ishee sin gaggeessu? Lakki deebii rakkoon qabu nan deema. Tole haa ta'u nagaan ture. Garuu waa'ee uffannaa kootii waan jettan qabdu. Baay'ee bareeda. Natti toleera dhugaa baay'een jaalladha. Dhugaa galatoomi. Goofta, hin dubbattu siin jechaa jira. Ashuu. Maal jettee? Amala dur hin qabne wayii fidaa jirtan si'a. Miti? Amala akkamii? Waan akka boonuu, of tuulummaa wayii, bobbokkokaa waan jirtu sitti fakkaachaa hin jiru? Akka dubbiin kees naaf galuuf otoo afaan Oromoo dubbatte maal sitti fakkaata? Amma maaliin dubbachaa jirayyuu? Osoon beekee sitti himuun tureen maafiin si gaafadha? Tole, jechoota akkamii fayyadamu? Jechoonni afaan Oromoo danuudhaa tokko lamaaree isaanuma keessa akkasitti tole fayyadame. Garuu maaliif namummaa koo gatti dhowwachuu feeti? Maaliif akkasitti salphistee na ilaaluun si barbaachise? Tarii situ dursee iddoon amma siif kenne kana naaf kenne ta'a maaltu beeka? Akkam? Situ dursee namummaa koo gatii dhowwate. Situ salphisee na ilaale. Miti? Antasuma akkasin godhu. Godhees immoo hin beeku. Eeyyeen dhugaa jette. Gocha isaanii amanuun namoota irraa bareedu qaba. Fakkeenyaaf eenyu fa'a? Si fa'a. Anaan irraan bareedu? Isa atuu jette. Ashuun, inni irraa hafuuti. Isa darbee yaadattu holmaa keenya akkamitti irraanfatta? Wanta akkasii irra yaadadhee dhiisee mata dhukkubbii malee wanta dabalu tokko illee hin qabu. Ilaa, nama jechuun isa kaleessa yaadatu. Isa irraa jiraachaa boriif ammoo karoorsudha. Ilaa, nama jechuun isa kaleessa irraa baraa har'a jiraachaa boriif karoorsudha. Kaleessa yaadachuu hin qabnu jettaa? Yaadachuu qofa osoo hin taane irraa barachuu danda'u qabaatta. Maal jechuudha? Kana beektaa? Kaleessaaf gaabbuu boruuf dhiphachuun har'a qisaasessuu akka ta'e. Haa ta'u erga jettee. Tole. Afachaan kan hin jedhu? Maaliin? Hojii dhiistee moo? Hojii akkamii? Hojii kan beektu balfa funaanuudha kaa? Lakki hin dhiisne. Maal eegdaree? Balfi tuulamee jira miti man? Moo akkam baasee gatu barbaadde? Akkas illee hin jenne. Garuu baastee soo gattee wanti sirraa irratu maaltu jira? Ana giiftiitu balfa baasee gatamoo? Ashuu. Maal taate sammuun kee hojii dhaabe moo? Akkamitti akkana naan jette? Osoo eeyyamamtuu taate keessa hojii dhaabe kana yoo hojii eegalsiisee baay'ee natti tola. Amma balficha deemtee baasta moo hin baastu? Hin baasu. Kana booda balfiin mana keessanii baasu tokko illee hin jiru. Turtii hagammaa qabaanneef immoo guddaa galatoomne. Kana booda balfa baasuudhaaf mana keenya dhuftu jechuudha? Eeyyeen. Sirriitti yaadi garuu waan kana dubbii koo mufattee qonqoo keerran taa'in. Isaaf hin dhiphatin. Maallaqni arrabsamaa argadhee qonqoo koo ittiin guutu summiidha. Nattaaf jireenya koo quucarsa waan ta'eef hin barbaadu. Hiyyeessa garaa kutatee bishaan raafuu gabbisaa jedhanii? Doofaan sooressaa hiyyeessa waan harka isaatiin tolchetti fakkaata isa jedhanoo dhageesseere? Tasumaa nama akkasiin taate jedhee yaadeen beekuun. Yaaduu qabda turteem. Dhiisati garuu. Waa'ee namaa miti keetiyyuu yaaddeen beektu. Ilaa, dubbii keetti soo guduunfaa gootee maal sitti fakkaatamu? Baay'ee natti tola. Atis yoo dandeesse akkas godhi. Isa ati natti hin himtu. Anuu beeka. Ilaa, hin beektu sittiin himaana dhaggeeffadhu. Kabajamuu barbaadda taanaan nama kabaji. Jaallatamuu barbaadda taanaanis akkasuma nama jaalladhu. Waan ofiin goone namarraan eegiin. Waanuma facaasan haammatu. Tole, nagaan ture. Walitti nu haa fidu guyyaan gaaf tokko. Maaloo kan dhufu kan guyyaa guutuu as na oolchu. Dhiifama guddaa.
Maaliif? Barfannaa kootiif nan ture miti baay'een si eegsise. Baay'ee miti. Tole haa ta'u. Beellama kabajuu irratti ejjennoo akkamii qabda? Homaan jedhu gaarii jedhamu baatus gaariitti ni dhiyaata. Haa ta'u. Ati hoo? Ani akkuma beektu kun dursee argamuun hin beekamu. Siif jaalladheera. Dhiifama haasaadhumatti hafnee miti? Akkam nagaa keeti? Nagaa kooti galata waaqa. Ati akkam? Anis nagaa kooti. Baga nagaa taate obboleettii koo. Anis nagaa kooti. Har'a yaadni koo si wajjin taa'ee buna dhugaa haasa'u ture. Akkuma argitu ana ammoo affeerraa keetiif qophiin naafa. Maaliif? Uffata hojiitiin hin jiraam. Homaa miti yeroo biraatti dabarsuu dandeenya. Dhimmi na beellamteef maal ture? Isaasitti dubbachuun feene beektaa kanaaf. Haa ta'u. Beellama itti aanutti yeroo kabajje affeerraa kootiifis qophii hunda xumurtee akka argamtu abdiin qaba. Anis akkan argamu abdiin qaba. Tole. Isa har'aa na of galche. Garuu baay'een si eegsise miti? Homaa miti nama eeguu anaaf haaraa miti. Muuxannoon kabajachaa jirtaa? Isayyuu muuxannoo waggootaan qaba. Akkamitti jechuun koo icciitii muuxannoo kana duuba jiru baruun ni danda'amaa? Ni danda'ama garuu amma dubbachuuf yeroo isaa miti. Erga jettee amma yeroon isaa ga'utti obsaaniin eega. Tole gaafii tokko si gaafadhu. Gaafii akkamii? Gaafii beekumsa walii galaa. Tole itti fufi. Nama eegdee beektaa? Eeyyeen. Abdii kutannaa malee nama hin dhufne waggootaaf eegdee beektaa? Hin beeku. Daftee abdii kutatta jechuudha? Lakki akkas jechuu koo otoo hin taane nama deebi'ee hin dhufne eegee hin beeku. Wanti akkasii namaa miti. Bineensa daggala irrayyuu hin ga'e. Barfannaan koo har'aa seenaa darbe si yaadachiisee miira kee jeeqe miti dhiifamu. Lakki anoo irraa fedheera. Miira koos waan jeeqe hin qabu. Tole. Beellamni keenya itti aanu yoomaa ta'u. Guyyaa boqonnaa kootii otoo ta'e natti tola. Garuu adaraa kee beellama koo haftee qalbii koo boqonnaan dhorke. Tole. Gaafii gaafachuun ni danda'amaa? Eeyyeen. Namni ati waggootaaf eegaa turte sun nama akkamiiti? Tilmaamime nama akkamii ta'uu danda'a? Kun tilmaamuufis ni ulfaata. Akkamitti? Namni nuuffiif abdii kutannaa malee waggootaaf eegame kun nama iddoo guddaa si biraa qabu ta'uu qaba. Waan si ajaa'ibu yeroon isa eegu kanatti guyyaa tokko illee nuffisa dadhabee hin beeku. Gammachuu guddaadhaan keessa koo yeroo hunda isa eega. Inni baay'ee carra qabeessa. Akkas hin jedhin osoo carraa qabaate waggootaaf nan eegsisu ture. Lubbuun hin jiru moo? Dhiifama gaafii kana deebisuu hin danda'u. Deemuun qaba. Finaaf. Natu gaafii hin taane ishii gaafate moo maaliin? Ashu? Noor. Taa'i. Nagaa keeti Ashu? Nagaa kooti. Akkamitti? Waaqaaf haa galatu nagaa kooti. Baga geessa. Baga walumaan geenya. Leel ayyaanicha akkami? Akkuma argitu kun wajjin dabarsaa jirra. Akkamitti ilaalta? Akkuma gaariitti. Baay'ee sirraa toleera ammoo sitti bareedee jira. Galatoomii. Galatarraa fi obboleettii koo. Dhiifama akkanaaf gootuun fedha. Maaliif? Yeroo darbee gochi koo si mufachiisuun oolle. Homaa miti. Gochi kee baay'ee waan nama mufachiisuun turre. Dhugaamu? Eeyyeen. Akkamitti? Akkaataa isaa kana jechuun danda'u. Ati waan nama mufachiise tokko hin qabdu. Inumaayyuu tarii waan si mufachiisaa laata dheen sodaachaa ture himan. Akkamitti nama mufachiis taati immoo? Gaafiin koo suni taatee waggootaan duraa si yaadachiisee yoo godaannisa keessatti kaase jedheen shakkee. Lakki amma irratti godaannisaa dhiigee miidhaan irraan gahuu hin qabu. Galanni uumaaf haa ta'u dandamadheera. Dhugaatu durba cimtuudha. Miidhama kee irraanfachuu miti. Irraanfachuuf yaaluuyyuu cimina kee mul'isa. Haa ta'u kun hunduu jabina kootiin osoo hin taane gargaarsa isaatiin ta'e. Dhugaadha. Hundumti keenya ayyaanaaf araara isaatiin har'a geenya. Inni wallaalaaf beekumsa, laafaaf jabina, dadhabaaf humna, dhabaaf qabeenya, rakkataaf furmaata qabatee guutummaa jireenya keenyaa to'ata. Miti? Eeyyeen. Dhiifamni maalidhaa garuu? Amala dhalli namaa waaqarraa dhaale keessaa tokko dhiifama. Ati amantii keetti irratti akkam? Homaan jedhu. Yoo jettu akkam? Mana amantaatti baay'een marmaaru.
Isa nama nadhu sana garuu yeroo hunda kadhannaaf galataan fuula isaatti marmara. Maaliif yeroo baay'ee mana amantaa deemuun jaalattu? Lafan ani jiru hundumaa uumaan koo jira jedhee waan hin yaaduuf. Haa ta'u. Guyyaa akka har'aa kana maaliin yaadatte? Tokkummaa, gammachuu, jaalala, miidhagina waan baay'ee jechuun ni danda'ama. Dhuguma miidhagina irraa kun hedduu nama booje. Atu alaabaa bareedinaa taatee jirta. Dhugaamoo? Dinqisiifannaawwan akkanaa barootan duraan dhaga'aa ture. Maddi isaa eessa akka ta'e baruu ni danda'ama? Maddi isaa amma gogeera. Inni seenaa barootaan duraati. Dubbii koo keessatti yeroo hundumaa duubatti si deebiseen seenaa darbe si yaadachiisaa miidhama keessatti kaasa miti dhiifamu. Lakki ana waanan jeeqame hin qabu. Homaa miti. Tole. Waan tokko sitti nima jedheen yeroo hundumaa osoo sitti nimi nafa. Maalidha inni? Dhugaa baay'ee nama hubataadhaati. Galatoom. Atis garuu akkasumaam. Ana akkasiire natti hin fakkaatu. Lakki akkasuma. Ashuu wal baruun keenya isaa akka eegale yaadatta garuu. Sirritti. Carraa sana wal barree amma nama hubattuu reeraan jettu xiqqoon ulfaatu garuu. Waa tokko iyyuu waan ulfaatu hin qabu. Amallatti guyyaa duraanatti argisiiste eenyummaa kee ta'uu hin danda'u. Carraan si wal argu hundumatti guyyaa sana yaadadha beektaa? Isa irraanfadhu. Dogoggorri kee guyyaa tokko gaabbii kee barootaa ta'uu hin qabu tole. Mee akkas gochuuf na yaala. Ammuma yaala. Yeroo ittiin kennin. Maaliif? Ilaa. Gaabbiin nama miidha. Boqonnaa namaaf hin laatu. Namni gaabbiitti jiraatu jireenyi isaa bilisummaa hin qabu. Gaaffii tokko si gaafadhu. Eeyyeen. Garuu maatii akkamiirraa yoo dhalattu naamusa akkasii qabaachuu dandeessa? Maatii warra guddaa, maatii Oromoo irraan dhalatte. Modeela waa hundumaa warra ta'an irraa. Sitti nimneemu. Ani mucaa baadiyyaati beektaa? Anis akkasumaam. Kanattuu amala akkasii qabaatti. Otoo mucaa magaalaa taate sila naamusni kun hin jiraatu. Naamusa nuti har'a qabnu keessatti magaalaa yookiin baadiyyaatti dhalachuun keenya sababa ta'uu hin danda'u. Inni guddaan maatii irraa dhalannee fi guddisni keenya murteessaadha. Inni sirriidha. Dhugaa jette. Kanaafuu baadiyyaattis dhalanneef gaarii hin taane magaalattis dhalanneef ammoo hamaa hin taane. Maaliif iddoo mijataa teenya naasofnu? Natti tola. Kottume? Tole. Ashuukoo. Leessuu. Jirtaa? Jiraam. Akkamati? Anis nagaa kootii galata waaqaa. Maal immoo daftee manaan baatu? Ni beekta miti hiree amala koo. Manaa ba'uu kanarratti xiqqoo. Tole haa ta'u. Nageenyi badhaadhaa? Badhaadha. Keessan badhaadha? Keenyas badhaadha. Maaf baddee akkas? Isa kana ana moo situ dubbachuu qaba? Ani yoon dubbadhe maal rakkoo qaba? Rakkoon qabu. Isa dubbachuun sirraan irraa wareeda jedheen. Sababni isaa hoo? Sababiin isaa jaalala keessatti itti gaafatamummaa guddaan dhiirarra jira jedheen. Inni sirriidha. Garuu jaalala keessatti to'annoon hundumtuu dhiiraa harka jira jechuudha. Fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf ati na yaaduun qabdu? Ati naaf bilbiluun qabdu? Ati na argachuuf shaakala gochuun qabdu jechuudha. Nan qaba garuu hamma tokko sochiiwwan akkasii anarra sirraarra bareeda jedheen. Tole kan erga jettee haa ta'u. Sababa fagaachuu keetii garuu waan natti himte hin qabdu. Obsi kaasuutaan sitti hima. Obseem kana caalaa moo akkamittiin obsu? Sababiin sirraa fagaachuu kootii dhimmuma hojii yoo ta'e malee waa biraa ta'a jettee yaaddaati. Tasuma ashuukoo si jechuun nama uumaan kennaa godhinaaf kenne keessaa ati si jalqabaati. Ati sanaaf akkasuma. Ashuukoo dhuguma jiru natti himee ansiif nama akkamiiti? Ati anaaf nama gatiin namummaa maluuf gita namaati. Nama madaala namummaa guutu san namni hundumtoota akka kee ta'e baay'ee natti tola. Dhugaa baay'ee galatoomi. Naaf jiraadhu sin jaalladha. Anis baay'uman si jaalladha. Ashuukoo maaltu akkana gaddisiisu beektaa? Maaliin? Jaalalan siif qabu jechuutaan faayee ibsuu dadhabuu koo. Homaa si gaddisiisuun qabu. Maaliif? Ilaa jaalalli dhugaadha. Dhugaan immoo abukaatoo hin barbaadu. Jaalala keessa keetii naaf hin qabne jechoota kuma tarree galchitee natti dubbachuun kee lallabaa jaalalaa yoo si taasise malee jaalataas hin taasisu. Kanaafuu na jajjabeessaa jirtaa? Eeyyeen. Jaalala naaf qabdu ibsuuf hin shaakalinaan jechaa jirtaare? Eeyyee. Shaakalli araadaaf malee jaalalaaf hin ta'u. Jaalalli shaakala otoo hin taane iftoomina barbaaddi. Kanaafuu amanamtuu ta'e iftoominaan jiraadhu. Hamma dubbattu ga'e waadaa kee eegi. Dubbii arraba keetii hundumaa itti yaadii dubbadhu. Isa dubbatte immoo hojiirra oolchi. Jaalalli yoos gatii horata tole. Tole garuu
qalbiin kee yoo maal godhe natti caba. Yoo namummaa koo haaltu imaanaa koo nyaatte garaa dhiifamaa siif qabaachuun baay'ee natti cima. Anis sanan godhu. Bara koo guutuu siif si qofaaf amanamee jiraachuun na gammachiisa. Anas isatu na gammachiisa. Guyyaa naafatitti wal barreessuun guyyaa akkamiiti? Guyyaa eebbifamaa. Guyyaa ayyaantuu wayii ture guyyaan sun. Dhuguma guyyaan sun guyyaa ayyaantuudha. Guyyaan itti nama akka garaa koo argadhe. Guyyaan sun anaaf guyyaa addaati. Anaafis akkasuma. Ani garuu siif maalidha? Qooddattuu gaddaaf gammachuu koo. Giiftii onnee kootii. Hiriyaa koo ishee har'aa. Haadha manaa koo ishee borii. Miti? Ani garuu yoo mana akkanitti jaalala siif qabu baasee dubbadhaa. Dubbachuun dirqama mitiim leensu. Sin hubadha. Miirota si bira jiran kana jechootaan bakka buusuun baay'ee cima. Ashuukoo wanti akka tanaaf hubattu barbaadu keessaa tokko maal akka ta'e beektaa? Maal inni? Haala kam keessattiyyuu si dhiisuu akka hin dandeenye. Waan biraa homaa jechuu hin danda'u. Waaqayyo namummaa amma qabnu kana barootaaf nurratti haa irraanfatu. Inni kun kadhannaa koo yeroo hundumaati. Waaqayyo akkasumatti fiixaan nuuf baasu. Leel maaltu akkanatti tolu beektaa? Guyyooti kun hunduu darbanii rakkinoota har'aa kana bal'ina irra teenyee haasa'u. Yeroon isaa fagoo miti. Kun hundumtu guyyaa tokko ni ta'a. Akka ati jette waaqnaa jedhu. Ati nama akkasii taatee miti. Garuu haalota ilaaltee abdiina jalaan kutatiin. Haamileen dhabeen moggoleen laafiin tolee lafa kuftee ka'ee tirachuu shaagali. Bara kana namoota akka keetii argachuun baay'ee cima. Ani garuu gatii guddaa otoo hin baasiin akkuma salphaatti si argadhe. Naaf jiraadhu jajjabeessitu ko. Ashuukoo jaalala keessatti wal hubannaan baay'ee barbaachisaadha jedhama. Ani sirratti akkamii? Jechi sin ibsu baay'ee mana hubatta. Waaqayyo shamarran hundumaaf dhiira hubataa akka keetii haa kennuuf. Kana caalaa homaa jechuu hin danda'u. Dhiirota hundumaaf shamara hubattuu ogeetti akka keetii haa kennuuf hin jedha malee maaliin jedha. Sirbituutu dubbifte. Maal jedhee? Argee uumaa argee uumaa egaa horii taatee jaalalti namaa rabbiin malee namni ni jijjiiramaa jedhetu dubbifte. Keessattuu namni bara kanaa garaa isaatirraa nafu. Garaan quufneef moo? Tasumaa namummaa koo naalu. Dhiisi namni akkasitti yaaduun jiru bara kana obboleettii ko. Eeyyee dhugaa jette. Faayidaa xinnoodhaaf dhalachuu keenyayyuu nama meeqatu irraanfate? Miidhama qabdaan se'a. Jechuun ibsu. Giifti dhuguma garuu ashuun faayidaadhaaf jedhee si dhiise? Eeyyee sirriitti malee. Akkamitti? Afachuu inni dhufe. Amma inni akkumas ga'een ayinan deema. Kunoo na arginaan fuulli isaa jijjiirame argiteetta miti. Nagaa jirtu? Akkam ashu. Akkam? Taa'i. Maaliif na waamteyyuu? Ana osoo hin taane giiftitu si barbaade. Dursitee akka isheen na barbaaddu maaf natti hin himne? Akka ittiin dhufnee waan beekuuf eenyummaa nama si barbaadu si dhokse. Ammallee tooftaa kanaan na waamuun kee bu'aa tokko hin qabu. Bu'aa isaa adeemsa keessee wajjin ilaalle wayyuu? Isa kophuma kee ilaali. Lakki kophaa kon ilaalu. Maal malee? Akkuma aarsaa isaatti wajjin hirmaanne bu'aa isaattis wajjin hirmaanne tole. Nagaan turi. Kottaa deemna. Eessa deemta galmee banaa gattee? Galmicha ergan cufee bubbuleeraam. Waan si dhibu ani immoo hin cufne. Ani immoo siruma waan na dursitee cuftee natti fakkaate. Ilaashu galmeen cufame tokko iyyuu hin jiru. Kana boodas immoo hin jiraatu. Doorsisa moo dheekkamsa kun immoo? Ani hin beeku. Afachuu galmeen tokko erga mana galmee galeen deebi'aayi. Deebisaa ani onee galchiise rakkoo qaba. Ana immoo yeroo seerri cabu taa'anii ilaaluun natti hin tolu tole. In jilbeenfattaare. Qoosaa kee yoo xumurte deebisii naa bilbili. Hin deemnu ati? Afachume dhimma koo yooman xumuradhe ani. Ilaa dhimmi kee bifa kanaan waan xumura qabu natti hin fakkaatu. Dhiifama an deemuun qabu. Rakkoon qabu deemu. Afachume ashu maal taanaani garuu kan nama akkasii ta'uu dandeessa? Summii gaarummaa nama keessatti ajjeesuun fayyadan. Kun dhugaa ta'uu qaba. Malee namni akkamitti sadarkaa kanatti jijjiirama? Taajjabbii ammaatti na taajjabde kanaanis yeroo wayiittis taajjabeen ture. Maaf natti hin himne? Sitti himuuf carraan arganneem. Sanaafi. Atis immoo yeroo sana gurratti na dhageessuu hin qabdu. Atis afaan ittiin dubbattu hin qabdu turte. Gocha kee to'amilee na dhabsiiseem. Waadaa koo nyaatametu imaanaa koo haqan qalameetu afaan koo luugame tole.
Sanaafan yeroo hamma nan jedhamneef callisuu filadhe. Kana hunda mo'ashu. Gocha kuusa kamtu amma kana garaa kee madeesse. Isa yaadachuun barbaadu. Maaliif? Isa yaadachuun guyyaa koo jeeqa, sammuu koo adoocha, jireenya koo jeeqa, dhibeef na saaxila. Kanaafuu natti haafuu dhiisi. Nan beekaa mashu. Garuu gochi koo amma kana si jijjiiran seene. Ilaa giifti. Baay'uma na jijjiireem gochi kee. Nama na godheem. Barumsa eessattuu argachuu hin dandeenye naaf kenne. Waan uumame hundumaaf anumti itti gaafatamu? Eenyutti haa dabalamu ree? Anis nama ta'ee kan dogoggore jira? Dogoggora akkaataa qabamu. Beekaa dogoggoruuf tasa dogoggoruun gargari. Ahaa, ati beekaa dogoggortee kanaafuu dhiifaman qabdu naan jechaa jirta. Ilaa, waadaan tasa cabees hin jiru. Imaanaan tasa nyaatamees hin jiru. Nama waan taaneef dogoggorri hundumtuu tasa akka ta'etti dhiifama oliif goona malee. Maal jechaa jirta? Akkamitti waadaan tasa hin cabu? Waadaan qodaa itti nyaatan yookiin itti dhugan miti. Kan akka tasaa itti buunee cabsin. Waadaan amantaadha, dhugaadha, egereedha. Akkamittiin cabaree wanta amma kana ga'u kun? Dhiifama kana deebisuu hin danda'u. Nan beekaam deebiinsaa akkasitti cimu. Garuu dogoggorri kee salphaa akka hin taane beekiif malee. Afachuu ashu dogoggora koo beekee taa'uu qofti furmaata ta'uu hin danda'a? Furmaanni dhiifama caala hin jiru. Isa immoo deddeebitee na gaafatteetta. Anis deddeebisee siif godheera. Garuu kana booda gochoota kee kanaan murtoo ulfaataa yoon ofirratti fudhadhe akka hin gaabbine. Gaabbii tokko iyyuu keessummeessuuf yeroo hin qabu ammatti. Galatoomi. Anis kanuma sirraa adda baafachuu dhufe. Adaraa kee na dhiisi. Kana booda nan dhiphisiin. An jireenya kee keessaa baheera. Atis jireenya koo keessaa bahe. Kanarra waan hin siin jedhuun qabu ani. Nagaan turi. Ilaa yeroo dhiyootti oduu agaas dhageessuun koon oolu. Qophaa'i.